Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan Nuura manni kun mana keessanii chaanala kanas sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaa gadumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 hin caalu jechuudha. Sararaan kanaaf daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 jechuudha dura barreessitan dafee dubbadha waan ta'eef yeroo baay'ee natti fudhatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu guyyaa har'aan guyyaa afuriin dura hin hojjenne jechuudha. Haala xiqqoo namni jenne waan ta'eef dhiifamaa isiniin jedha. Guyyaadhaan nu hojjennu naan jettan koomentii baay'eetu naa barraa ture jechaadha. Ani immoo xiqqoo haalli namni jenne waan ta'eef guyyaa har'aan guyyaa arfan yookaan 3 darbee hin hojjenne jechuudha. Xiqqoo haalli namni jenne akkuma jedhe jechaadha. Egaa baa'umatti immoo kanaan qabadhee dhufe jechaadha. Akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomarrii haala duuba dirhaama Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Isuma duraati jechuudha. Hin beektu jechuudha hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin irra biyyoota 7 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanadaan doolaarii, duuba dirhaama Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo guyyaa arfan 3 dura darbee dura jechuudha kanan hojjedhee kanarraa qannasee jira jechuudha. Akkuma beekamu akkuma jedhe dheengaddarree hin agarree kaleecharree ilaalle jechuudha. Gabaabumatti garuu kanarraa dheengaddaa wal bira qabee ilaalu qannasee jira jechuudha. Kanarraa xiqqoo qannasee jira natti fakkaata jechuudha. Qannaseen dheengaddaarra qannasee jira jechuudha. Gabaabumatti Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Har'aarree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 67 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 08 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 31 kan itti aanu Hoomarrii haalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 15 fi saantiba 48 duuba dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 56 akkasuma duuba dirhaamiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 80 kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 64 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 06 kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 23 fi saantiba 00 gabaabumatti birriin Kuweet guyyaa har'aa birrii 500 fi birrii 23 jechaadha. Akkasuma immoo birriin Kuweet dinaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81
Kan itti aanu Baareenii. Baareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 23 fi saantiba 90. Kan itti aanu Joordaanii. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 32. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 23. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 04. Akkasuma immoo Paawundi Starlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 83. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82. Kan itti aanu Iswiizii. Iswiiz Firaankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 29. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 35. Turkii Liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 96. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 23. Yemen Riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el Shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 54. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan Ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa Ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarketiin guyyaa har'aa biyyoota 20 jechuudha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechaadha dhiifama. Biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarketiin immoo biyyoonni 20 guyyaa har'aa akkuma jedhe xiqqoo qaqannasanii jiru jechuudha. Biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa arfan darbee irraa jechuudha. Kan qannasne guyyaa har'aa birrii Yemenii fi birrii Paakistaanii qofaa jechuudha. Isaan akkasuma yoo dabalan ji'atti yookaan saantiba takka yookaan saantimuma takka dabaluu yoo dhisan saantimuma takka hir'isu jechuudha. Ji'atti yookaan ji'a lamatti jechuudha malee kanuma jechuudha. Dhaabbataadha jechuun hin danda'ama jechuudha. Birriin Paakistaanii fi birrii Yemenii jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madabii jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaaraa jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa baay'ee paawundii xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti birriin Beerutii akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatti gadi. Akkasuma birriin Paakistaan illee birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jira jechuudha. Asirratti doolaarii 3 maqaadhee jira. Ameerikaa doolaarii jedhe, Kanaadaa doolaarii jedhe, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isa kana keessatti kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti Beerutii fi Joordaan warroonni mana madabii jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut mana madabii keessa jirtan keessattuu birrii 100 fi birrii 59 fi
saantiima 67 herreeggattu yookaan saabbattu malee birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaa'ii jettan jechaadha. Keessattuu guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 jechaadha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii Ameerikaati jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lebnaan irree paawundii biyya sanii osoo hin taane paawundiin biyya sanaa waan xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Akkuma jedhee egaa gabaabumatti viidiyoon karraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.